Aye, harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota obboloota koo bakka jirtanitti nagaan koo kabajaaf jaalaa isin haa qaqqabu isiniin jecha aan Abdii Geetaachoo Abbabeeti. Egaa amma waanuma gabaabduu wayii isinii qabadhee tan dhufee jira. Abdiin har'a immoo eessa dhaabatee eessa taa'ee viidiyoo kan nu waraabaa jira jechuun keessaniin oolu. An amma bakka tokko hin jira. Innis mana haaraa mana ijaaramaa jiru tokko irra hin jira. Manni kun mana obboleettii keenya ilmaan yatiima guddistuu tokkoof kan ijaaramedha. Isheen eenyu jettanii yaaduun keessa hin hafu. Viidiyoon dhuma kanarra hojjenne kan obboleettii keenya burtee jechaadha. Burtee jechuun immoo nama ji'oottan torba dura jechaadha. Otoo viidiyoon sun hin maxxanfamin abbaa manaa ishee jiraachisu maatii ishee ijoollee ishee waliin jiraachisu bishaan gojob jedhamu godinuma Jimmaa keessatti argama jechaadha. Jalaa nyaatee jalaa ajjeese jechaadha abbaa manaa ishee. Sana booda isheen bakka sana kaatee jechaadha. Bakka naannoo jiraattu irraa kaatee gara magaalaa Jimmaatti godaantee dhufte jechaadha. Dhuftee asii nama hin beektu akka itti jiraattu dhabdee karaarra bulti. Sana booda immoo caccabaa yookaan waan namni nyaate hambise tirraafii nama nyaachiste jechaadha. Mucaa xiqqoo ji'a afurii of harkaa qabdi. Kaan immoo waggaa 12 gadi warri kaan hafan jechaadha. Sa'aatiitti ijoolleen kun mana barnootaa galan warri kaan jechaadha. Kaan immoo kan seeraan qanani'ee aannan dhugee seeraan guddatu keessatti jechaadha. Karaarra bulee firiffaarii bullee jechaadha kan namni nyaate hambise nyaatu jechaadha. Baay'ee nama gaddisiisa. Kanumaanis viidiyoo waraabessinii maxxansee obboloonni koo baay'een keessan deeggarsa gootanii deeggarsuma isin gootan irraa hanga wanti dhaabbataan tokko uumamuuf ta'ee mana kireeffadhee fi kiraa manaa kaffalee waan isaan irra ciisan waan isaan itti waa bilcheeffatan bitee kennuufiin kun yaadatamaa akkuma viidiyoo itti aanu kan irratti agartan jechaadha. Amma immoo akkuma waadaa gale warri garee irra jirtan quba qabdu jechaadha. Garee gargaarsa ishee baname irra warri jirtan quba qabdu. Lafa dhuunfaa isheeti kan kuni lafa dhuunfaa ishee bitee jechaadha. Manni kun mana dhuunfaa isheeti mana burtee jechaadha. Namni tokko gaafachuu hin danda'u, mana kiraa gaafachuu hin danda'u, keessaa baasuu hin danda'u. Kun mana dhuunfaa ishee kan ijaaramaa fi jirudha. Akkuma waadaa isinii galee deeggarsa isin gootanii lafti kun bitameera. Ijaarsi isaa kun guyyaa 2 keessatti dhume. Amma kanaaf jechaadha. Dhakaan ajajamee jira. Dhakaan siinotiraakiin tokko ni dhufa. Sana booda simmintoon hin bitama. Jelli isaa kun simmintoodhaan hidhamaa jechaadha. Jelli isaa kun simmintoodhaan hidhamee keessoon isaa liishoo dhagaa ta'a jechaadha. Sababni isaa naannoon kun naannoo lafti isaa biyyoo adii waan ta'eef tarii ganna keessa caffee yookaan bishaan baasuu danda'a. Ammas deebitee rakkachuu dandeessi. Manni ishee kun jalaa jiguu danda'a. Waan jedhu waan yaadeef boodas deebitee ijoollee ishee kana waliin daandiitti kufuu dandeessi waan ta'eef amma dafnee itti yaadnee waa hojjechaa jirra jechaadha. Yeroo manni kun liishoon isaa hidhamee ka'u hin duphaamee ammas jiibsamiin yoo humna qabaanne maallaqni nuti nu gahe jiibsamii galchine ibsaa galchine fi jechaadha qajeelchine irra deebinee ammas mana sakiraa keessaa baafnee meeshaalee mana hanqatan guunnee fi asitti finnee galchine ijoollee ishee waliin jechaadha. Namoota naannoo kana jiraatan waliin wal barsiisnee jiruu idilee ishii akka seeraan akka abbaa manaa waliin duraan jiraataa turteetti akkasii waa hojjetattee ijoollee si qaraasisaa barsiifattu ni goona jennee abdii qabna jechaadha. Obboloonni koo bakka garaagaraa teessanii deeggarsa kana gochaa turtan hundumti keessan ulfaadhaa kabajamaa rabbii balaa akkasii sanirraa haa qabu isiniin jecha warreen waadaa galtanii hanga ammaatti immoo waadaa keessan osoo hin guutin jirtan rabbi waadaa isaa nama guuttatu isin haa taasisuu jabaadhaa deeggarsi keessan itti haa fufu. Akkuma waadaa isinii galegaa kunoo manni ishee ijaaramee xumurameera. Har'a jalli isaa simmintoodhaan yookaan masaratii jedhama. Masaratiin isaa ni ijaarama. Manni kun mana kutaa lamaati. Mana kutaa lamaa kana yeroo xumurree finnee isheetti galchinu viidiyoo lammaffaa yookaan viidiyoo haaraa qabadhee tan dhufaa ulfaadhaa galatoomaa. An obboleessa keessan Abdii Geetaachoo Abbabeen ture galatoomaa.